walaqummaa sabaaf waboon abdiidha jiraatirreen saba bilisummaa oromoof waboon abdiidha jiraatirreen saba koree deeggarsa waraana bilisummaa oromoo waboon waamicha hawaasa oromoo yaman sana'aa fi naannawa isheetti argamtan hundaaf koreen deeggarsa waraana bilisummaa oromoo waboon guyyaa waraana bilisummaa oromoo sababeeffachuun amajjii 7/1/2022 qophii deeggarsa waraana bilisummaa oromoo qopheesse waan jiruuf hawaasni keenya yaman sana'aa fi naannawa isheetti argamtan waraana bilisummaa oromoo waboo tumsuuf dirqama oromummaa akka bahattan koreen deeggarsa waraana bilisummaa oromoo waamicha isinii godhee jira. Guyyaa kana hoogganni olaanaan waboo karaa sooshaal miidiyaatiin ayyaanicha irratti argamus isin hubachiifna. Waaree booda sa'a 2 irraa eegalee sagantaan akka jalqabamus asumaan isin hubachiifna. Iddoon yookaan bakki Saafiyaa Boofiyaa Sheebaanii cina galma yookaan saalaa Kookobaan Haaj odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilam 774187 775311825 akkasumas 7375 koree qindeessituu deeggarsa waraana bilisummaa oromoo yaman ummanni oromoo waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuuf irree fi gaachana sabaa kan ta'e yeroo ammaa falmaa harkaa wal qabaa jiru injifannoo gonfachuudhaaf waboo haa cimsinu. Injifannoo uummata oromoo.